Faandiddeen amma karaa uffataatiin dhufe maanni halluu san qofa fudhatanii halluu aadaa san qofa fudhatanii qullaa deemu. Faantii qofa godhatanii faantii gubbarratti alaabaa abbaa gadaa irra faantuun waan haaraa bareeda dhufte. Faandiddeen ammoo waan haaraa fokkattuu dhufte. Seera kana qabateetiin gara caffee dhufa malee caffee irraa seerri tumamee gad deebi'u hin jiru. Seerri caffee dhaqe suni bakka shanitti qoodamee seera asaasaa, seera basaqaa, seera killaa, seera jabbii fi seera gooroo jedhanii bakka shanitti qoodan. Seerri uummata Oromoo ganda keessaa bahee gara caffee deema malee caffeen tumee uummatatti gad hin fidu. Maal jedhan dubartiin ta guftaatii, dubartiin ta golaatii, dubartiin ta malkaatii jedhan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya Jawaar Muhammad Qaaluu Oromooti jedhu kutaa lammaffaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Agaruma sagantaa kiyyaatti akkana hojii turtan asumaan isaaf feera. Namni an waliin argamu sagantaa kana waliin qopheessutti jirru barreessaa fi hayyuu seenaa obbo Muhammad Kadir wajjin. Obbo Muhammad sagantaa keenya kutaa lammataa irratti kabajatanii argamu keessatti guddaa galatoomaa isin jedha. Faaduu galatoomne. Kutaa fi jaalatamtoota keenya sagantaan keenya isin dura akkuma namoonni hordoftan jirtan namoonni hin dhagahin akka carraaqa kutaa lammataa kana dhaggeeffatan yoo jiraatan kutaan tokkoffaan Jawaar Muhammad Qaaluu Oromooti kan jedhu chaanaalii kana keessa barbaadatanii argachuu dandeettan jechuudha. Kutaa keenya lammataa akka ta'anutti itti fufa. Obbo Muhammad sagantaa keenya katabre irratti jechoota haarawaa tokko jechoota dhaloonni ammaa kun hin beeku jedhee isin gaafate tokkotu jira. Jechi suni faantuu fi faandiddee jedha. Faantuu fi faandiddee irra dhaabatee sirni abbaa gadaa heera fooyyessaa seera fooyyessaa jettanii nu kaaftanii turtanii. Mee faantuu fi faandiddee kana sirriitti gargar nu baasaatii akka dhaloonni ammaa kun sirriitti hubatu. Faantuu fi faandiddee san keessaa wanni amma jiru keessa jirullee wantoota akkamiitu jira mee keessaallee nu tuttuqa. Faantuu fi faandiddee jechuun beeki heeraa fi seerri sirna gadaa wixinee qaba. Aadaan uummata Oromoo, duudhaan uummata Oromoo, safuu fi safeeffannaan uummanni Oromoo ittiin jiraachaatiin hin ture. Siyaasni uummata Oromoo ittiin hoogganamaa ture wixinee qaba. Wixineen sun ammoo wahirratti wixineeffama akkanumaan qilleensa irratti wixineen ta'u yookiin ammoo paarlaamaan wixineessu, caffeen wixineessu. Wixineen sun faantuu fi faandiddee irratti hayyoonni dhaddacha irratti dikarratti ganda keessatti achirraa kaabahu. Kanaaf wixineen seeraa tokko yeroo tumamuu yeroo bahu faantuu fi faandiddee irra dhaabbateeti kan inni bahu. Faantuu fi faandiddee jechuun faantuun waan haaraa bareeda dhufte. Faandiddeen ammoo waan haaraa fokkattuu dhufte. Isa kana lamii ilaalan. Fakkeenyaaf bara abbaan gadaa tokko bulchuu heeraa fi seera ittiin bulchu waggaa 8 itti kennaniiru. Haa jennu. As keessatti bara kana keessatti wanni haaroonni yoo dhufte haaroonni suni seera bara itti aanu ka fooyya'uuf wanti haaroonni yoo dhufame akka mishatti. Wanti badaan yoo dhufe ammoo akka badatti seerri itti baheetiin dhaddacharraa dhaddachoota Oromoo qomoo Oromoo jiru hundarraa bahee seerri kun gara caffee walii galaa deemu. Caffee walii galaa deemu. Bara kanaaf dhaddacha keenya jala waan akkanaa haarayatu dhufe jedhanii dhiyeessu. Waan akkasii haaraya san tamichuu taatee akka michuutti seerri akka uummanni itti fayyadamu tabadduu taatee akka badduutti uummata irraa dhoorgan seerri akkasitti ba'a jechuudha. Wixineen seeraa gandarra dikarraa eega inni bahu. Sadarkaan caasaan sirna gadaa kun wal caalaa beeki. Dikatu jira, bahimatu jira, yaa'atu jira, qosumatu jira, caffee naannotu jira. Akkasii koomanduutti ammoo dhaddacha baadiyyaatu jira. Kanaaf mambal'atu jira. Mambal'a sanirraa gara caffee walii galaa deema uummanni Oromoo. Seera kana qabateetiin gara caffee dhufa malee caffee irraa seerri tumamee gad deebi'u hin jiru. Seerri caffee dhaqe suni bakka shanitti qoodamee seera asaasaa, seera basaqaa, seera killaa, seera jabbii fi seera gooroo jedhanii bakka shanitti qoodan. Bakka shanii kana keessaa seera basaqaa kan uummata Oromoo waliigalaa caffee waliigalaatti lallaban. Odaa roobaa murtii odaa roobarratti lallabame jalqabaa fi kan qofaa miti odaan jiru. Odaalee seeraati kunniin odaa seera irratti lallabame odaan hedduutu jira. Akka caffee naannotti kan tajaajilu odaan baay'eetu jira. Iddoolee san deemanii seera basaqaa ka caffee waliigalaa irraa fudhatan kana lallabu. Seerri uummata Oromoo ganda keessaa bahee gara caffee deema malee caffeen tumee uummatatti gad hin fidu. Galatooma Obbo Muhammad ammallee osoma
faantuu faandiddee kana keessaan baanee waan tokko mee akka sirriitti hordoftoota keenyaaf adda bahuuf jecha fakkeenyaaf bara amma keessa jiru kana keessatti mee faandiddeen amma mul'achuu jirtuu fi faantuun amma mul'achuu jirtu ka akka isin nama hayyuu seenaa barreessaa sirna gadaa tokkotti arguu jirtan keessa fakkeenyota tokko gargar baasaatii faandiddeen kana faantuun kana waan jedhu gargar baasaatii meenuu. Faantuun wanti haaronni wanti bareenni dhufe kalee uummanni keenya eeboon lolaa amma kilaashiin dhufe taankiin dhufe kalee uummanni keenya farda yaabbatee gaangee yaabbatee imala tokko iddoo irraa gara iddoo tokkoo deema har'a immoo konkolaataan dhufee jira. Kaleessa seerri keenya seerri fardaa tumame sun har'a maal ta'uu qaba gara konkolaataatti jijjiiramuu qaba. Seerri kalee eeboodhaaf tumame akka foolleen eeboodhaaf leenji'ee waraanni eeboodhaaf leenji'ee biyya eegu san har'a immoo maal ta'uu qaba meeshaa ammayyaa kanatti jijjiiramuu qaba. Akkanatti jijjiiramaa deemuu qaba jechuudha. Wanti haaronni dhufe waan akkanaati. Waa hedduu wanti haaronni dhufe wanni uummanni Oromoo keenya kan itti fayyadamu kan amma itti fayyadamaa jiru wanti gaggaariin hedduutu jira. Akkasuma immoo wanti badaan faandiddeen jira. Faandiddeen fakkeenyaaf uffata aadaa fudhannu, nyaata aadaa fudhannu. Uffata aadaa uffanni aadaa keenyaa bifaa miti amala qaba. Amala jechuun akkaataa uffannaa qaba. Gubbarraa haga jalatti amala itti uffatamuu qaba. Bifa qofaa miti. Nafa nama gahaa jilbaa gad dabarsitee uffatti. Shamarran keenya uummanni dubartootaaf jilbarraa gad taruu qaba uffanni aadaa. Maal jedhan dubartiin ta guftaatii, dubartiin ta golaatii, dubartiin ta malkaatii jedhan. Dubartiin malkaan ceetu jedhan. Dubartiin ta guftaatii jechuun maali? Uffataan faayamteeti jechuudha. Uffataan faayamtee faaya uffataa qabdi. Uffata naaf isii cufu jechuu kan isii bareechisu. Kayoo laalan irraa bareedu, kayoo isin uffatte isiillee bareechisu uffata kanaati. Amma immoo maaltu jira? Faandiddeen amma karaa uffataatiin dhufe maanni halluu san qofa fudhatanii, halluu aadaa san qofa fudhatanii qullaa deemu. Faantii qofa godhatanii, faantii gubbarratti alaabaa abbaa gadaa irra faandiddeedha kun waan haara, waan fokkattuu waan dhufe jechuudha. Kan silaa osoo sirna gadaatiin kabiyyi bultaa ta'e abbootiin gadaa kun osoo heeraa fi seera harkaa qaban taate akka itti seeratu man'uutiin eessan osoo qabee kan taate wantoota kanaa kan ittiin callisan ture. Ogoo jijjiiranii uffachuu, huccuu qaama namaan sattatu uffachuu, qullaa deemuu, aadaa jedhanii immoo mallattoo uffata aadaa san irratti godhanii. Kun nyaataa fudhadhu. Gara nyaataa si deebi'a. Uummanni keenya namni waliin nyaate garaa wal nyaata jedha. Gara biraatiin ammoo namni waliin nyaate daqiiqaa 3 qofatti walii galuu danda'a jedha saayinsiin. Namni waliin hin nyaanne immoo daqiiqaa 7 fi achii olitti fudhata walii galuuf iyyuu. Kaleessa uummanni keenya aadaa waliin nyaatu qaba. Qulqullina ofiis eeggatee qulqullina nyaata isaallee eeggatee aadaa waliin nyaatu qaba. Aadaa kabajaa hangafni nyaatee quxisuun itti aanutu jira. Quxisuun taa'ee hangafa nyaachisutu jira. Hangafni yeroo nyaatu quxisuu saniif akka nyaannaa fi akka itti to'atutu jira. Amma immoo yoo ilaalte nyaata ammayyaa jedhanii biffee jedhanii hayyuun guddaan namni silaa biyyi qabdu jaarsi biyyaallee sheeyin illee aalimni illee ulamaa'iin gurguddaan kan dur wajjin nuti xiqqoo qorii jalatti qabnee nyaata nyaachifnu har'a immoo maal ta'aa jira? Dhaabatee cilfaa qabatee nyaata buufata. Ilaal nama guddaa bara. Kun amma ammayyaa miti kun amma. Faandiddee kun ammoo waan fokkattuu waan dhufe. Wanti haaronni yeroo ammaa kana baay'eetu jira. Kan ammoo silaa amma ana qofaa osoo hin taane kanatti osoo hin taane hayyoonni shanuun gaafa ijaaraman waan kana addaan baasu. Waan heera uumaa kaleessaatiin wal dhabuu fi waan isaan walitti galu waan uummata Oromootii ta'u laalaniitiin seerri irratti baha. Haala faantuu fi faandiddee waan bara kana keessa dhufe amma abbaan gadaa tokko ganna 8 bulchiinsisaa. Ganna tokko waan kana sirreessa moo ganna 8 isaa eega fixatee booda waan haarawaatu dhufeedhaan abbaan gadaa itti aanu keessa sirreessa. Abbaan gadaa seerantu jechaan awwala jedhe keessatti abbootiin gadaa waan san akka sirreessanii miti akka dhaamsatti miti ani. Abbootiin gadaatu hin jira nama hin jiru abbaan gadaa. Akkas ture kaleessa hayyoota. Abbaan gadaa seerantu moo ammallee dogongoorri jiru kana abbaan gadaa seerantu. Abbaan gadaa seera tumamee itti kennameen biyya bulcha. Hintum gaafa abbaan gadaa seera tumee barsiisni kun sirna dimookiraasii ta'uu hin danda'u. Uummanni beeki namni mul'ataa kana walitti oofana. Abbaan gadaa gaafa ofii seera tumee sirni gadaa dimookiraasii ta'uu hin danda'u maaliif nama tokkoon tumame qaba. Akkasii miti. Abbaa gadaa waggaa 8 irraa kaasanii guddisanii ilmaan Oromoo guddisanii haga waggaa 40 barsiisanii heeraa fi seera sirna gadaa sadarkaa inni irratti baratutu jira.
sadarkaa inni aadaa itti baratutu jira, sadarkaa inni tooftaa lolaa itti baratutu jira, sadarkaa inni lola itti geggeessutu jira, sadarkaa inni heeraa fi seera baratutu jira, sadarkaa inni haadha manaa itti horatee caffee waliigalaa deemee haadha manaa isaa isa wajjin heeraa fi seera bara dhufu ittiin bulchuu ka baratutu jira. Tooftaa inni itti daangaa Oromiyaa kana deemee dhakaa dhaabutu jira. Abbaan Gadaa. Seeronni kun hundinuu walii qabatanii waan barate kanaan biyya bulcha. Malee waan jalqaba sammuu isaa keessatti bocanii kaayan kanaan biyya bulcha malee gaafa aangoo qabate gaafa seera qatuu taate biyyaa balleessi. Hin ta'u nama tokkoon hin tumamu sirni Gadaa. Itti kennama tumameeti itti kennama. Bara kanaaf kanaan akka inni bulchu waggaa 40 barsiisa. Achi booda inni waggaa 4 qofaa fi aangoon kan kennamu Abbaa Gadaa. Aangoon qulqulluun kan namni irraa tuquu hin dandeenye waggaa 4. Yoo waan gaarii dalage waggaa 8. Seera mul'itti cite kan jedhamu isa kana. Aangoo gaafa fudhaterraa waggaa 4 yoo bulche yoo waan gaarii dalage yoo biyyi beela'uu baatte barisaa yoo biyyi deebotuu baatte yoo lolli jiraachuu baatte yoo dhukkubni jiraachuu baatte yoo biyyi akka jiru qananii bareedaa keessa kan jiraatu ta'e waggaa 8 itti fufee waggaa 8 bulcha. Garuu bara inni bulchuu kana lolli jiraate taanaan dhukkubni jiraate taanaan beelli jiraate taanaan haraamuun baay'ate taanaan gumaa namni lama du'ee nama sadaffaa gumaa kaffaluu baate taanaan sirna Gadaa keessatti. Abbaan Gadaa osoo bulchaa jiru namni lama du'ee namni lamaan sun gumaan nama lamaa sanii bahuu baannaan bara isaa keessa aangoon isaa ittiin fuftu. Kuni jiraachuu baannaan uumaa waliin qajeeleera Abbaan Gadaa kun. Kanaafuu uummanni Oromoo illee nuu ta'a jedhee amana. Akkasitti waggaa 8 bulchata. Ayyee guddaa galatoomaa. Abbaan Gadaa seera tume jechuun akka waan mootummaan tokko kaangoo gubbaa jiruu fi isaati akka isaa ta'utti waa mara tolfatuuti. Akkasitti ilaalaan akka isinirraa hubadhetti. Fakkeenyaaf amma namoonni caasaa sirna Gadaa kana keessatti hirmaachuu danda'an namoota akkamii namoota ga'umsa akkamii qaban isaanan kunniin gahee hojii isaanii fakkeenyaaf amma faandiddee kanarra dhaabatanii warroonni seera kana tumuu danda'an warroota akkamiiti? Namoonni caasaa sirna Gadaa keessatti hirmaachuu danda'anii Oromoo Lubaa fi Oromoo Harmaa jedhamee jira. Oromoo Lukaa waan jedhamutu jira. Isa kaan hin dheerataa achumatti dhiisaa Oromoo Lubaa sii fudhadha. Namni caasaa sirna Gadaa keessatti hirmaachuu danda'u Oromoo Lubaati. Oromoo Lubaa jechuun jalqaba irratti daddacha jalatti dhalate san bakka heeraa fi seera itti barate san jalatti dhalatee waggaa 40 achi jala turuu qaba. Gaafa dhalaterraa haga gaafa aangoo fudhatutti. Fakkeenyaaf namni Odaa Roobarraa filamee caffee waliigalaa deemu malu nama Odaa Roobaa jalatti guddate. Odaa Roobaa gaafa siin jedhu biqiltuu miti beeki mukaa miti. Naannaa daangaa Odaa Roobaa. Odaa Roobaa daangaa qaba beeki. Daangaa qabaa bire. Daangaa haga daangaan Odaa Roobaa Mambulli koomandoo itti bulchu san ammateetiin hin jiru achi jalatti aadaa Odaa sanii. Safuu achi, duudhaa achi, waan hundayyuu daangaa lafa sanii baratee heeraa fi seera lafa sanii baratee guddatuu qaba asitti. Guddinni isaa kun ammoo waggaa 8 hanga 16 waan baratutu jira. 16 haga 24 ni barataa. 24 haga 32 ni barataa. 32 irraa haga 36 seera kan Abbaan Gadaa itti bulche barataa. 36 haadha manaa barataa. 36 irraa haga 40 heeraa fi seera bara dhufu ittiin bulchu barataa. Tartiiba kanaan deemee waggaa 40 jalatti ga'uu qaba. Achirraa ilmi kun filamee gara caffee waliigalaa bakka bu'e jechuudha. Odaa Roobaa utumaan guututti bakka bu'e. Odaa bultumillee akkanumatti kan jalatti dhalate akkanatti guddate Odaa bultuun bakka bu'a. Uummanni achii itti amanee qaalluun du'aayii godhee fi qaalluun oofaa fidee dhaddacharraa ijoollee tana maal godhaa caffee waliigalaa fida. Bifa kanaan caasaa sirna Gadaa keessatti kan hirmaatu namni. Luba guutuu qaba. Luboonni jedhamu kun waashan guutuu qaba. Tokkoffaa akkuma isin jedhe daangaa keessatti dhalatee guddate kana beekuu qaba. Aadaa achii beekuu qaba. Afaan naannoo sanii beekuu qaba. Daangaa isaa isin jedheera. Ammas fedhii uummata sanii beekuu qaba. Uummanni sun yoo ka dheebote ta'e waliin dheebochuu, yoo ka beela'u ta'e waliin beela'uu. Uummanni sun yoo beelahee inni ka bishaan itti fidu taate, uummanni dheebotee yoo inni ka nyaata itti fidu taate, namni sun luban guutu. Uummata saniin ta'u jechuudha. Uummanni sun ittiin buluu hin danda'u nama kanatti. Isii galee fedhii isaanii guutuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf gaafiin barbaachisu yoo uummata irraa ifaan badde isa keessa jira fedhiin uummataa sun ifaa san godhuufi. Yoo uummanni beela'e uummata waliin beelaa uummata keessa jira waan ta'eef fedhii uummata isaa beekaa waan ta'eef uummata sanii waan san dhiyeessuufi nama akkanaa kana akkanatti nama guddatetu caasaa sirna Gadaa keessa seena. Kuni inni mata dureen isaa dheeraadha.
ulaagaa abbaa gadaa gaafata. Seera abbaa gadaa. Abbaan gadaa tokko ulaagaa qaba. Ulaagaan isaa ammoo qabxii 25 ol akkana guutuu qaba. Namni tokko abbaa gadaa ta'u achi keessatti bal'inaan haasa'uu hin dandeenyu. Galatoma Obbo Muhammad. Amma mee ulaagaa abbaa gadaa guututti osoo hin taane amma Oromoon akkuma sagantaa dabre keessattis kaafne abbootii gadaa sikkoo mandoo jedhanii abbootii gadaa maccaatuu lamaa jedhanii abbootii gadaa itti uumbannaadhaan akkanatti abbootii gadaa qoodaniiran kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti abbootii gadaa hedduu kana qabna jechuudha. Amma abbootiin gadaa hamma jiran kun tokkoffaa Oromoon abbaa gadaa hagana baay'atu kana qabaachuu dandeetti. Lammaffaa abbootiin gadaa kuniyyuu seerota isin jettan kana guutataniiti aangoo gubbaa jiranii amma abbaa gadaa itti jedhamee waamamu kanatti. Duula misoomaa fakkaata beektaa. Abbootii gadaa gaafa jiran kan akkasuma fakkaata. Nama duula misoomaa wayii duula wayii waan wayiitiif deemu abbootii gadaa hin jedhamu kun safuudha. Safuudha. Qomoon Oromoo kaleessa daddachoota garaagaraa akkaataa qubsuma isaaniitiin caaseffama qaban, caasaa qaban akka itti of ijaaran jechuudha. Abbaa gadaa tokko qofa qaban. Caasaa abbaa gadaatu jira malee. Caasaa abbaa gadaatu jira malee. Amma abbootiin gadaa gaafa kanatti abbaa gadaa sikkoo mandoo, abbaa gadaa ituu hubbannaa, afran qalloo, abbaa gadaa maccaatuu lamaa jira. Tokkummaa kafaarsinu maani? Seegalee abbaan gadaa gaafa tokko hin taane uummanni Oromoo akkamitti tokko ta'uu danda'a? Kun beektaa waan dogongora ifa jiru garte beekamaa irra daddarban waan akkasiiti. Malee kun ifaan abbootii gadaa jedhamu kun hin jiru. Abbaa gadaati. Oromiyaa takka qabna. Oromiyaa takka keessatti abbaa gadaa tokko qabna. Caasaan abbaa gadaa garuu caasaan abbaa gadaa daddachoonni isaa seektarri jechuudha. Akkaataan inni itti bulchu caasaan isaa diriiree haga isatti deema. Haga dikatti haga maatiitti deema. Maatii bira deema. Maatirraa ka'eeti haga qubsuma bal'aatti, haga mambulaatti, haga caffeetti. Akkasitti deema malee abbootii gadaa hundi jedhamu kun dogongoraan biratti illee uummata biratti illee uummanni sin beeka akkasiin kun waan sirrii hin taane abbootiin gadaa kun. Obbo Muhammad amma dhimma abbaa gadaa kanaan wal fakkaatu tokko fakkeenyaaf yeroo hedduu Oromoon dhaabbilee siyaasaa kana mormii garaagaraa tokkotti kaasanii dhaabni siyaasaa tokko nuuf ta'uu qabaa Oromoo yoo isa malee tokko hin ta'u jedhan. Amma dubbiin isin abbaa gadaa irra kaaftan kun waan akkas fakkaatu. Kana yoo ta'e Oromoon dhaaba siyaasaa tokko yoo qabaate tokko ta'a jechuudha. Akkasuma hooggansi mataa irraallee booda tokko ta'a gaafa kana gaafa Oromoon dhaaba tokkicha qabaatte hooggansa tokko qabaata. Oromoon hooggansa kana tokko jala deema. Sirni abbaa gadaallee abbaa gadaa tokkicha qofa Oromoo yoo qabaatte Oromoon dhaaba siyaasaa garaagaraa qabaachuu akkam ta'a waan kana. Sanaan hin beeku isuma jedhee beeka. Dhaabni siyaasaa gaafa tokko taate uummanni Oromoo tokko ta'a ka jedhu aan itti naman. Seegalee maaliifi sirna qulqulluu harkaa qaba, heera uumee harkaa qaba. Sirna gadaatiin gaafa bullu asitti akka Oromootti beeki. Akka Oromootti dhaabni siyaasaa lama ta'ee sadi ta'ee tokko ta'ee waan nu ilaallatu waan uummata Oromoo ilaallatu miti. Uummanni Oromoo baroonni inni qabsaa'aa dhufee bara baraan qabsaa'aa du'aa dhufee fi dhaaba tokko aangoo kennuufi miti. Dhaaba tokko ol baasee tokko gadi buusuufi miti bara. Sirna gadaa heera uumee isaa heeraa fi seera isaa ittiin bulu bakkatti deebisuudha. Dhaabni siyaasaa kun yoo aangoo qabate seera kamiin biyya bulcha? Hin ta'u uummata Oromooti. Qabsoon uummata Oromoo itti fufaa barganaadha. Qabsoon uummata Oromoo itti fufa hin jiru. Maaliif heeraa fi seerri sirna gadaa uummanni Oromoo kaleessa ittiin bulsuun deebi'uu qaba. Dhaabni akkasii ammoo lubni gadaa osoo jiraate, dhaabni lubarratti ijaarame osoo jiraate, dhaabni sirna gadaa deebisuu irratti ijaarame osoo jiraate waan bareeda. Tokkuma godhalle sun. Kanaan alatti dhaabbileen siyaasaa yoo tokko taate malee uummanni Oromoo tokko ta'a. Jalqabayyuu uummanni Oromoo tokko wali tokko ta'uu didee warra dhaabaati. Galatoomaatti akka gaafii kana inni kaasuu barbaadee fi sirna gadaa keessatti Oromoon abbaa gadaa tokko qabaachuu qabaatteettanii akkasumatti amma yoo ilaallu immoo kutaa kutaan akkuma mareefu dubbanne abbootii gadaa ijaaraniiti. Ammoo fiifuu abbootiin gadaa kunuu deebi'aniiti paartii biyya bulchuu jala seenanii paartiin biyya bulchuu afaan ofii godhateetti itti fayyadama. Wanti akkanaa kun Oromoof maal fayyamee haalli akkanaa kun sirna gadaa kun hin jiraachisaa moo ni balleessaa jira? Sirni gadaa maqaan abbaa gadaa jedhu jira. Abbootiin gadaa sun maaliif paartii jala deemu beektaa? Heeraa fi seera harkaan qaban hin beekani. Waan itti abbaa gadaa ta'an hin beekani. Waan si saalfachiisu abbaa gadaa ta'uudhaaf
eebba barachuu qabnaa jedhee dhaloonni warra eebba baratutu jira. Abbaan gadaan eebbisu silaa safuudha. Abbaan gadaa hin eebbisiifata malee hin eebbisu. Yeroo imala deemu, yeroo waa hojjechuu deemu eebbisiifatee namni keessi jedhee gadi baha malee sagantaa namaa deemee eebbisu. Yeroo iyyuu qabu fardi isaa yookuun gale kun fe'amee ittiin hin dhaabata. Gulufaa oola abbaan gadaa. Biyya tajaajila caasaa isaa to'ata. Yoom sagantaa namaa deemee eebbisa.